Godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaatti miseensi loltuu biltsiginnaa tokko wabootti harka kennachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalwabii biyyaa. Loltoonni sirnichaa kanneen dantaa sirna nam-tokkee akka eeganiif murna biltsiginnaan bobbaafamaa jiran mooraa daba sirnichaa ganuun abdii fi wabii saba Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu cimsuun onkoloolessa 26/2025 kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda sariitiitti miseensi raayyaa ittisa Impaarettii tokko meeshaa isaa qabachuun waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuun dhaga'ameera. Miseensi loltuu biltsiginnaa duraanii kunis gama meeshaatiin qawwee AKM Turkii tokko rasaasa 190 gumbii 2 fi uffannaa waraanaa qabatee gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu ibseera. Gama waraana bilisummaa Oromootiin loltuu sirnichaa kanaaf simannaa ho'aa fi kabajni namummaa haalaan miidhagaan isaaf taasifamus kan dubbatu loltuu Haalan keessatti jabaatee kan jiru aanichatti maatiin fedhii hojii loltummaa keessatti hirmaachuu hin qabne ka'ee gadhiisanii baqachuu hidhamuu fi doorsisni irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u aggaammii jallinaa murna biltsiginnaanis yaaddoo keessa jiraachuu dubbatu. Kana malees aanaadhuma kana keessatti torbanuma kana poolisoota dhimma nageenyaa fi tiraafikootni mana barumsa sadarkaa lammaffaa caanqaa deemanii barattoota waltajjii baasuun qaamota nageenyaa keenya booressanii fi shakkitan koottaa gabaasanuuf godhaa jechuun dhimma siyaasaa rakasaan yeroo barnoota barattoota jalaa qisaasessaa akka turanis barattoonni himaniiru. Kaayyoon waltajjii kanaas namoonni hojii basaasummaatti hirmaannaa akka taasisaniif ulaa saaquu kan ta'e hoggaa ta'u barattoonni quuqama sabaa qaban hordofamanii kiyyoo sirnichaatti akka kufaniifis hojiiwwan basaasummaa akka geggeessaniif barattoota muraasa akka dhoksaan ijaaraa turan itti dabaluun ibsaniiru. Arsii ba'aa aanaa jajuutti hidhattoonni biltsiginnaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni ifoomsan. Jaalboree addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii ba'aa aanaa jajuu ganda ol siqii jedhamutti onkoloolessa 26/2025 loltoonni fi milishoonni PP kan kaayyoo jiraataniif hin beekne uummata nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattonni gandichaa har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni biltsiginnaa kunneen uummata nagaa siyaasa irraa bilisa ta'e kanneen jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuu carraaqu ganama sa'aatii 4tti bakka uummanni ooyiruu isaa irraa midhaan dhaamee galfachaa jirutti dhaquudhaan waan isaan quba hin qabaanne itti maxxansuun dhukaasa irratti bananii akka isaan hojii dhiisanii baqatan godhan jechuun jiraattonni gandichaa eeraniiru. Akka jiraataan gandichaa tokko jedhetti isin deeggartoota wabooti isintu odeessaa fi nyaata laatee fi akka isaan nu lolaniif nu fixan gochaa jira jechuun bakka nuti wal gargaarree jigiidhaan hojjechaa jirrutti iddoo adda addaatti kallattii waliif laachuun gandicha keessa faca'anii dhukaasa kallattii garaagaraan banuun akka uummanni shororkaa'ee hojii isaa dhiisee baqatu taasisaniiru jechuun dubbata. Itti dabaluunis jiraataan gandichaa namni biraan waboon ganda keenya dhufaa hin jiru sababa tokko malee dhukaasa nurratti banan jechuun miira aarii qabuun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eereera. Murni PP Oromiyaa keessatti afaaniin nagaa buusneerra jechaa gochaan ammoo faallaa kana bakka adda addaatti uummata nagaan jiraatu irratti dhukaasuun jumlaan ajjeesuu saamuu gudeeduu hidhuu fi akka bineensaatti ari'anii qabuu fi biyya irraa baqachiisuun yakka mirga namummaa kan idil addunyaa hojjechaa ooluu isaanii Human Rights Watch ibsa isaa keessatti eeraa turuun ni yaadatama. Bahaa Harargee aanaa Dadar keessatti murni biltsiginnaa hawaasa nagaa jumulaan hidhaatti guuraa jiraachuun ifoome. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Harargee aanaa Dadar Araddaa urjii jaalalaa gandoota kanneen akka Shokoree, Daannitti, Gammannee fi Gadaamii jedhaman keessatti lukkeeleen faashisti PP gaafa onkoloolessa 18/2025 irraa eegaluun hanga gabaasni kun qindaa'etti sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hawaasa nagaa hedduu hidhuu fi hiraarsuu jabeessanii itti fufanii jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota bifa kanaan hidhaman keessaa kanneen ammaaf maqaan nu qaqqabee Salaam Aliyyi, Ahmad Ibrahim, Toofiq Yusuf, Faaxumaa Saamii, Aliyyi Kadir, Nura Abdullahi fi Sheekoo Dachas kanneen jedhaman yoo ta'an namoonni maqaan isaanii ammaaf adda hin baane hedduunis hidhamanii jiraachuun beekameera. Akka maddeen himanitti namoonni kunniin hojii qonnaa irratti bobba'uun jiruuf jireenya isaanii kan gaggeeffatanii fi siyaasa kamirraayyuu walabaa ta'uu himuun yeroo ammaa garuu namootni gochaa isaanii malee gandicha keessaa qabamanii waan hidhamanii jiraniif qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii araddaa birootti baqachaa kan jiran ta'uu himaniiru. Lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabaa keessatti waraanni faashistii PP maanguddoo tokko haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Heeran Gameessa.
lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa bulchiinsa magaalaa Ulaa Baabboo jedhamu keessatti duula duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeessaa kan jiru waraanni Bilxiginnaa onkoloolessa 16/2025 abbaa ilmaan afurii kan ta'e maanguddoo maqaan isaa obbo Asheetu Tarrafaa jedhamu mana jireenyaa isaatii ukkaamsuun bosonatti geessanii badii tokko malee rasaasaan rukutuun ajjeesanii gatu. Jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa himanitti maanguddoon kun ogummaa mana ijaaruu kan qabuu fi jireenya dhuunfaa isaatiin ala siyaasa kam keessattiyyuu akka hin hirmaanne ibsuun waraanni PP garuu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun yakkanii haala nama gaddisiisuun ajjechaa suukkanneessaa irratti raawwachuu ifoomsaniiru. Dararaan jiraatota magaalichaa irratti ergamtoota sirnichaan geggeeffamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisuudha kan jedhan jiraattonni. Yeroo ammaa kana maatiin dhala isaanii kallattii hojii garaagaraatti ergatanii dhalli koo nagaan naaf galamoo reeffa isaatu manatti naaf deebi'a jechuun yaaddoo keessa jiraachaa jiru jechuun qeema keessatti dhalannee guddanne keessatti doorsifamaa, hidhamaa, ajjeefamaa fi saamamaa jiraachaa jira jechuun miira gaddaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan keessatti waraanni maafiyaa PP barataa kutaa 12ffaa tokko haala suukanneessan ajjeesuun dhaga'ame. Jaalsabafan Waaggaarii dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan ganda Waddeeyyii Giraanchee bakka addaa Tabba Abbaa Girshaa jedhamee waamamu keessatti gaafa onkoloolessa 20/2025 guyyaa keessaa toora sa'a 6tti waraanni faashistii Bilxiginnaa dargaggeessa Oromoo barataa kutaa 12ffaa tokko kan maqaan isaa Daanyaachoo Shallamaa jedhamu mana maatii isaatti ol seenuun haadhaa fi abbaa isaa duratti badii tokko malee rasaasa itti roobsuun haala nama suukanneessuun ajjeesanii deemuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti barataa Daanyaachoon barnoota isaa irratti nama jabaa fi hawaasa naannoo biratti naamusa gaarii kan qabu yoo ta'u barnoota isaa sirnaan hordofuun alatti siyaasa kamirraayyuu walaba ta'uu himuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun kan isaan gammachiisu sirna dhableeyyiin waraana impaayeratti garuu dargaggeessa abdii egeree biyyaa ta'e kana badii tokko malee haala nama gaddisiisuun ajjeesanii deemuu dubbatu. Akka jiraattota gandichaa ONM dubbise himanittis osoo ajjechaan kun hin raawwatiin daqiiqaa muraasa dura naannoo sanatti qeerroon bilisummaa Oromoo lukkeelee PP waliin wal dura dhaabbatanii akka turan himuun boodarra ergamtoonni faashistii PP barataa kanatti aariin haaloo isaanii ba'anii deemuu dubbatu. Dargaggeessi kun mana barnootaa qophaa'inaa magaalaa Ijaajjiitti akka baratu kan himan maddeen guyyaa ajjeefamu kanallee osoo barnootaaf deemuuf qophaa'aa jiru sagalee dhukaasaa dhaga'ee hanga dhukaasni dhaabbatutti manuma maatii isaatti deebi'ee taa'aa osoo jiru lola sana dheessanii baqachaa kan turan waraanni maafiyaa PP mana maatii mucaa kanaatti goruun manuma keessatti irbaata rasaasaa taasisanii darban jechuun. Dooniin waraana Ameerikaa Tiraanidaadii fi Toobaagotti buufachuun Veenzuweelaa irratti dhiibbaa guddaa uumuun himame. Dabalata isaaf jaaljaadannoo Oromiyaa. Bulchiinsi Tiraamp dhiibbaa waraanaa ollaa isaa Veenzuweelaa fi pirezidaantii ishee Nikolaas Maaduroo irratti yeroo guddisutti dooniin waraanaa Ameerikaa dilbata magaalaa guddoo Tiriinidaadii fi Toobaagoo keessatti buufatte. Doonii USS Giraaveelii kan misaa'ila qajeelfame balleessu magaalaa guddoo biyya Kaaribiyaan dhufuun ishee doonii xiyyaara fe'umsaa USS Gerald R. Ford kan Veenzuweelaatti dhiyaachaa jirtu irratti dabalata. Maaduroon sochiin doonii fe'umsa kanaa mootummaan Ameerikaa waraana dhuma hin qabne haaraa biyya isaa irratti tolchuuf yaalii godhe jechuun qeeqeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Maaduroo ragaa osoo hin dhiyeessin hoogganaa garee yakka gurmaa'ee Tireen D. Araguyaa jechuun himataniiru. Qondaaltonni mootummaa biyya odola lamaan kanaa fi US akka jedhanitti dooniin waraanaa guddichi kun hanga kamisaatti Tiriinidaad keessa akka turuuf biyyoonni lamaan shaakala leenjii geggeessuu danda'u. Qondaalli waraanaa olaanaa Tiriinidaadii fi Toobaagoo gaazexaa Associated Pressitti akka himanitti tarkaanfiin kun dhiyeenya kana qofa beellamame. Qondaalli kun dhimmicha irratti ifatti mari'achuu feyyama waan hin arganneef maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafateera. Muummichi ministeeraa Tiriinidaadii fi Toobaagoo Kaamlaa Persaad Bisaayisaar argama waraanni Ameerikaa fi haleellaa lubbuu namaa galaafate bidiruu qoricha sammuu namaa hadoochu jedhamuun shakkaman irratti bishaan Veenzuweelaa irraa fagaatee jiru irratti raawwatame sagalee guddaadhaan deeggaraa turan jechuun CNN gabaaseera. Misaba woboon irra lixa shaggar aanaa coobiitti waraana faashistii PP du'aaf madoon adabee jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti Oromiyaa goleewwan mara keessatti fudhachuun injifannoo boonsaa gonfachaa jira. Haaluma kanaan jajjabee woboo zoonii giddu galeessaa godina lixa shaggar aanaa coobii
ganda gabaa sanbataa jedhamtu keessatti har'a onkoloolessa 27 tarkaanfii jabaa waraana tiksitoota barcuma nam-tokkee fi fedhii aangoo hin baane Koloneel Abiy Ahimadiin eeguuf baate irratti fudhateen loltoota dhiiga uummata Oromoo dhugaa jiran kanarraa battalatti waboon rasaasaan akaa'ee akka kanniisaa idduun baarudaan macheesse 58 ajjeesuun 42 madoo jabduun madeessee mooraa diinaatti gaddawwisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 26 hidhannoo guutuu rasaasa AKM rasaasa PKM qophii fi galaa hedduu dugda diinaarraa hiikee jira. Gudichi jajjabeen akka sibiilaa boorrataan gaafa roorroo ari'ee harkaan qabu itti beekum lolaanaa coobii ganda gabaa sanbataa jedhamtutti geggeesseen loltoota garee maafiyaa PP kanarraa 2 jiraatti harkaan qabee jira. Gareen faashistii PP loltoota kuma dhibbootaan bobbaasee waraana bilisummaa Oromoo balleessuun abjuu bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaa jaamsuuf tattaafatus gootichi waraana bilisummaa Oromoo bakka cufatti humna isaa kan diinni eege caalaa jabeeffachuun loltoota diinaa haleeluu abaqii gochuun qabeenya isaas barbadeessaa jiraachuun ni beekama. Tarkaanfii woboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.